qabatee shakkamee akkuma nama kaawwanii bajjii shanii beellama mana hidhaarra ture. Erga qorataniin booda xalaa gaafa 13/2013 barreeffame maal jedhame namni kuni yakki amma ittiin inni shakkame kuni kan akka fakkeenyaaf Jawaarii wal qunnamtii qabdaa mootummaa irratti jeequmsa adda addaa yookaan mormii adda addaa kaaftaa kan jedhu kan kaasan yoo ta'e haa ta'u malee abbaan alangaa erga qorateen booda koreen kuni Oromiyaa irraallee abbaan alangaa poolisii fi mootummaa lachuu irraa bakka taa'e qorataniiti namni kuni yakka wayiituu hin qabu bilisaa jedhamee gadhiifamee ture. Haa ta'u malee poolisiin kana kabajee gadhiisuu dhabuudhaan achiin booda immoo akka waan kan bara 12 inni yakka wayii keessa jiru fakkeessanii iddaan bayyanni karaa dhiyaate. Manni murtii poolisiin gaafatteef qofa nama tokko ajaja kennuu hin qabu. Yeroo nama kennameef gahaadha. Namni kun yakka wayiituu hin qabu. Wannaa nama waldaa barsiisotaa kan jedhame kun yoo taate waldaa barsiisotaa ta'uun seera taate mirga ofii gaafachuu akka danda'uuf gurmaa'uunis mirga isaati. Haa ta'u malee namni kun kan jedhe ani waldaa miseensummaa wayiituu hin qabu. Miseensallee kan ta'e ani waldaa hayyoota mootummaa mataan isaa uume san qofa. Kana waan ta'eef ani bakka akkanaatu oolee jiru. Kanaafuu nu ammoo kan jenne ragaa nama dhiyaataa jiru kun bakka adda addaa ragaan dhiyaateera jedhameera. Ibn barra security irraa dhiyaatee gara xalaan barreeffame isa keessa rakkoo inni uume kan jiru akka hin jirre xalaan barreeffamee bakka jirutti nama kanarratti yeroo beellama gaafatu jechuun mana murtiitti gargaaramanii namni kaayyoo siyaasaa akka hidhamu godhaadha. Kun ammoo seeraan ala jennee hin falmine. Kanaafuu manni murtii yeroo dhumaatiif jedheeti beellama isaa gaafa guyyaa 7 qofa gaafa 16 ji'a 3ffaa akka lakkoofsa Habashootaa 2013tti sa'a 4tti beellama qabee. Kan ittaanutiin godina Koonsootti wal dhabdee akka haaraatti torbee darbirraa kaasee ka'een namoonni lubbuu dhabanii gariinis miidhamanii hospitaala Sagan galuun wal'aanamuun gabaafamee jira. Lola haga ammaatti ta'aa tureen manneen jireenyaa gubatanii jiraattotni 70,000 ta'anis buqqa'u itti gaafatamaan bulchiinsaaf nageenya godinichaa obbo Hasan Wallaaloo himaniiru. Yaadata Biraanu. Godinni Koonsoo akka godinaatti erga hundooftee ganna 2 guutuufi haa ta'u malee humnoonni godinichaa caasaan aanaanuuf mala jedhan hokkora uumaniin nageenyi boora'aa jira jedhama. Obbo Ormaalee Ugaandee abbaan isaa ganna 50 naannichatti beekamtii qaban dura ajjeefamuu dubbata. አባቴ ሰገንገነት የሚባል ቀበሌ ላይ ይኖራል። አባን ኮ ገንደ ሰገንገነት ጅረምቱ ኬሰ ጅራቱ ቱሬ የሮ ሁንደ ዱጋ ዱበቹudhaan beekamu mana kadhannaa keessattis dursumaan tajaajilaa turani sanarraa ka'uun ture naannoo sanatti bakkee rakkoon itti dhalatutti jaarsummaan akka araarsaniif mootummaan kan muudeen aanaan akka nuuf hin deebineef hojjetaa jiru jechuun sanbata duraa naannoo sa'aatii 9 keessa mana keessatti osoo kadhannaarra jiranii marsuun mana cabsanii rasaasaan ajjeesanii obboleettii koo madeessanii haadha koo fi ijoollee isaan waliin turan 2 ukkaamsuun fuudhaniiru. Maal keessa akka jiran waaqa qofatu beeka. Akka inni jedhutti daandiin cufamee reeffi abbaasaa karaa itti socho'u dhabee guyyoota 3 erga tureen booda bakka silaa kabajaan awwaalamuuf malan hafee mooraa waajjira mootummaa keessatti akka boqotan godhame. Kan qalbii kiyya cabse ammoo abbaa kiyya biyya itti uwwisee gara waaqa isaaniitti geggeessuu hafuukootii jedha obbo Ormaaleen. Humnoonni nagaa kabachiisan achi jiraatanis uummanni hokkaramuurraa bilisa akka hin taanetu himama. Hooggantoonni fi hojjettoonni waajjiraalee mootummaallee mana keenyatti karaa itti galuu dhabnee jirraa jedhu. Bulchaan aanaa naannoo Sagan obbo Katamaa Gallaboo haala jiru akkasitti ibsu. ግጭቱ አሁን ሁለተኛ ዓመት ሊጨርስ የተወሰኑ ወራት ነው ቀሩት ሎሊ ናannoo kanatti uumamu erga eegalee waggoota 2 ta'uuf deema kamisa darbirraa kaasee magaalaa Sagan naannoo isaatti lola akka haaraatti eegaleen ammoo miidhaa cimaatu ga'aa jira godinni Koonsoo erga hundaa'ee waggaa 2 guutee jira hojjettoonni waajjiraalee mootummaa aanaa Sagan keessa jiran hunduu biiroo keessa jiran biiroorraa xiqqoomallee fagaannee deemuu hin dandeenyu wanti jiru haala sodaachisuudha firaashiin halkan irra ciisuu ganama yoon ka'u teessuma koo duuba kaa'een tajaajilamtoota keessummeessuu eegala wanta akkasii addunyaa irratti mul'atee hin beeku. Obbo Berishaa Olataa itti aanaa hoogganaa bulchiinsa intarpiraayizii fi industirii godina Koonsoo yoo ta'an hordoffii hojii fi maluun ogeessotaa fi hojjettoota waliin bakka mari'achaa jiranitti walitti bu'iinsi eegalee karaa itti ba'an isaan dhabsiisee namoota hedduu waliin bakka tokkotti ukkaanfamnee jirraa jedhu. Ani jireenyi koo Koonsoodha. Gara Saganitti hojiidhaaf wayitan dhufetti daandiin cuccufamee karaa itti baanu dhabnee namoonni 400 ol bakka tokkotti uguramnee jirra. Kaleessa ba'uudhaaf yaalee jennaan konkolaataan raayyaa ittisa biyyaa rukutamee garagalee loltuun tokkos ajjeefameera jennaan dhiisne. Hooggantoota godinaarraa dhufan 4 dabalatee
humni addaa namoota kanneeniif eegumsa taasisaa jiraatus ammallee aleellaan irratti taasifamaa jira. Humni ibsaa addaan citee tajaajilli telekoomiis miidhaan irra ga'ee jira. መብራትን ቢሆን አቋርጠዋል በቱክስ መጥተው ማለት ነው። sagantaa raadiyoo BBC afaan oromooti kan caqasaa jirtan gidduutti oduuwwan gaggabaaboon sinitti hima. Jeneraalota olaanoo fi aangawoota waraanaa Itiyoophiyaa biyya ganuun shakkaman 70 irratti ajajni hidhaa irratti ba'uun dhaga'ame. Hooggantootni waraanaa kunneen nageenya biyyaa balaaf saaxiluu fi yakka heera mootummaa humnaan diiguu keessatti hirmaachuun shakkamu isaaniitiin to'annoo jala akka oolaniif ajajni irratti ba'u poolisiin federaalaa beeksise. Jilli Eertiraa ministeera Haajaa Alaa fi gorsaa pirezidaantii of keessaa qabu Kaayirooti ministeera Haajaa Alaa Masrii waliin mari'achuu dubbii himaan mootummaa Eertiraa Yemaane Gabraab himan. Jilli kun hidhaa guddicha Itiyoophiyaa dabalatee dhimmoota naannoo fi walitti dhufeenya biyyoota lameen irratti mari'atee jedhan. Daldalli Afrikaa daangaa malee amajjii dhufurraa kaasuun eegaluuf zooniin daldala bilisaa kun yeroo karoorfametti guutummaatti eegaluu baatus uummata biiliyoona 1 ol walitti fiduun qarshii doolaara tiriliyoona 3 ta'uu maddisiisuuf kaayyeeffatee jira. Qorannaa BBC Afrikaa gadhiisee hordofee poolisiin Keeniyaa aangawoota wal'aansaa 3 himannaa hannaa fi gurgurtaa ijoolleetiin hidhe. BBC Afrikaa Kiliinikoonni fi hospitaalota mootummaa keessa ijoollee hatanii akka gurguran saaxilee ture. Raayyaan ittisa biyyaa miseensonni humna addaa Tigraay to'atamus bakkeewwan kanneen itti lola taasifame meeshaawwan hedduu to'atame gara Maqalee qajeelaa akka jiru ibseera. Mootummaan federaalaa fi humnoota addaa naannoo Tigraay gidduu lolli erga eegalee naannoo Tigraay keessa tajaajilli teleekoomii waan addaan citeef odeeffannoo bal'inaan argachuun rakkisaa ta'eera. Har'a pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el raayyaan ittisaa Shiree fi raayyaa to'achuu isaanii miidiyaatti ibsa kennan. Asilii galgala. Guyyaan sadeen ministeerri muummee Abiy Ahmed TPLF akka kennat qabatee haleedhum ardha magaalota Shireetiif Aksum akka loltoon mootummaatiin to'atamee ibsi bahe. Dubbitan kan mirkaneessee bulchaan naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el kanamu jilbeeffannuu jedhee kakatee arkennachuu dide milkaa'inni isaanii kun kan yerootii jedhee dubbata. Zoraar Haayilii tamaaluu lola kaleessa magaalaa Shiree keessatti taasifameen humni keenya diina yoo haleelu raayyaan ittisaa magaalattii haleelaa ture. Humna weeraraa kanarraa wanti addaa eegnu hin jiru. Duras kan dhufan nu jilbeeffachiisuu fi magaalaa Shireetti namoonni nagaan ajjeefamanii jiru. Kanaafuu injifannoo amma argachaa jiran hubannee walii galatti injifachuutti geeddaruu qabna. Mootummaan Itoophiyaa raayyaan ittisaa Maqaleetti qajeelaa akka jiru ibsi. Tanaan walqabatee mootummaan naannichaa jiraattota isaanii xiqqaa guddaan akka ijatanii magaalota isaanii waraana irra ittisan gaafate. Dabratsiyoon magaal Shireetii haleellaa qilleensa raawwateen namoonni nagaa miidhamuun dubbate waraanni kun uummata Tigraay irraa raawwatee jedhe. Weerara kanaan uummanni keenya hedduun buqqa'aa jira. Nagaan jiraachuu miti guyyaa tokkollee turuu waan hin dandeenyeef baqachaa jira. Kunis dhiibbaa biraa nurratti uumaa jira. Garuu kun waraana waan ta'eef rakkoo hedduu keessa darbuu qabna. Qondaaltoti mootummaa federaalaa garuu opereeshinii kun uummata osoo hin taane qondaaltota TPLF fi to'annoo seera jalgalchuuf akka ta'e irra deebiin ibsi. Odeeffannoo mootummaarraa argama akka agarsiisutti TPLF riqichoota 4 kan magaala Maqalee dhiyaatu jis. TPLF ammoo himacha kallee hin fudhan. Hooggannaan Tigraay kan yeroo kadhiyootan muudame Dr. Muluu Nagaa mootummaa federaalaa duul seer kabachiisee xumuree naannichi bulchuuf kallattiin iftaa'ee kaa'amee jira jedhe. ግልጽ የሆነ ሮድማፕ ቻፕተር አዘጋጅቷል። roodmaappiin ifa ta'ee qophaa'ee jira. Yeroo dhiyoottis akka chaartariitti kan mirkanaa'u ta'a. Itti aansees warreen harka kennaniif leenjii kennuu fi uummata keenya mariisisuuf wantoonni qophaa'aa jiran ni jiru. Sana boodas naannichi bilisa yoo ta'u namoota akkamiitu bulcha kan jedhu irrattis hojiin gadi fageenyaan hojjetamee jira. Uummata waliin mari'annee kaabinee hundeessuuf qophii xumurree jirra. Kan dursa kenninee irratti hojjennu garuu nageenyaaf tasgabbii fiduu yoo ta'u itti aansees ammoo uummata miidhaan irra ga'e bayyaannachiisuu ta'a. Koomishiniin poolisii Oromiyaa Wallagga Lixaatti waraana bilisummaa Oromoo ABO irraa foxxoqoon bosonatti hafuun naannicha keessa socho'an 142 ta'an irratti tarkaanfii fudhachuu hime. Koomishinarri Koomishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa hidhattoota 142 ta'an opereeshinii tibbana gaggeeffamuun ajjeefamuu himan. 68 kan ta'an ammoo to'annoo jala oolaniiru kan jedhan Koomishinar Araarsaan 64 kan ta'an uummata keessa bittinsamuun qabamaniiru jedhan.
Haala opereeshiniin lixa Oromiyaa fi tajaajila bilbilaa adda cituu irratti itti gaafatamaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbiseera. Torban lamaan sadan kana keessa ji'a kana keessa jechuun danda'ama lammiilee nagaa isaanii nagaadhaan jiraachaa jiran irratti gochaan suukkanneessaa jechaan saabummaa giddu galeessa godhate raawwatame uummata naannoo keenyaas mootummaa naannichaas baay'ee kan naasisee fi baay'ee kan laphee namaa cabsu ture. Kanaaf kana hambisuudhaaf immoo humni kamiyyuu hidhatee naannoo kana keessa socho'ee kaayyoo siyaasaa kamuu galmaan ga'uu hin danda'u. Kanaafuu olaantummaan seeraa mirkanaa'uu qaba. Humna hidhadheetan biyya kana keessatti aangoo qabadha jedhus yoo jiraate karaan kun cufaa ta'uu qaba. Karaa jedhuun tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessu poolisii Oromiyaatii fi humna addaa Oromiyaatiin fi milishaa naannoo keenyaatiin tarkaanfiin fudhatamaa jiru baay'ee itti fufeeti kan inni jiru jechuudha. Kan namoonni gara 169 ta'an harka isaanii caasaa nageenyaatti kennanii akka to'ataman namoonni dugda duubaanii hordoffii godhanii gocha badii kana deeggaraa jiranii fi maallaqaanis loojistikiidhaan haala mijeessaa namoonni jiran gara namoonni 1,300 ol ta'an immoo to'annaa seeraa jala ooluu isaaniiti kan ani odeeffannoo qabu. Caasaan nageenyaas ta'e aanaa iddootti diigameeru ni jira kan mootummaan lixas ta'e kibba Oromiyaatti. Bifa diigaatiin wanti diigamu hin jiru akka inni burjaaja'u gochuudhaaf garuu caasaa gandaa irratti bakkeen itti tarkaanfiin isaan fudhataman jira bakkee wajjirri gandaa guban jira.